Qaalamiinsa jireenyaatii fi saayinsii diinagdee Islaamaa. Saayinsii diinagdee Islaamaa keessatti malli namni tokko yookaan biitti ulfaatina qaalamiinsi jireenyaa fidu ittiin tarkaanfachuu danda'an maal faadha? Akkasuma saayinsiin diinagdee Islaamaa hoo tooftaalee qaalamiinsa jireenyaa ittiin injifatan kan lafa kaa'ee qaba. Sirni saayinsii diinagdee Islaamaa qaalamiinsa jireenyaa akkamiin laala? Salamtaa sin daganne. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftootaa fi daawwattoota kiyya kabajamoo kanneen addunyaa garaagaraa irraa daawwachaa jirtan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa ta'u. Kan isiniin jiru ana obboleessa keessan Daraaraadha. Akkuma beekamu sagantaa tanaan barnoota saayinsii diinagdee Islaamaatiin wal qabatee iddoo garaagaraa irraa kan dubbifnee fi kan bararraa walitti cuunfinee isiniif taajannee kayyaanu sagantaa itti isinii dhiyeessinuudha. Duba sagantaa arraatiinis barnoota xiqqaa tokko kan saayinsii Islaamaatiin wal qabatu, saayinsii diinagdee Islaamaatiin wal qabatu qabadhee isinii dhufe. Gara sagantaa teenyaatti ce'uun dura kanneen hanga ammaa subscribe hin godhin subscribe godhaa, like, shares godhaa, hamilee nuuf ta'a waan ta'eef. Kanneen hanga ammaa gootan ammoo hedduu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Asumaan nashiidaa xiqqoo tanaan kallattiin gara qophii teenyaarraa kan ceenu ta'a. Galatoomaa. Qophiin keenya har'aa qaalamiinsa jireenyaatii fi diinagdee Islaamaati. Tooftaaleen saayinsiin diinagdee Islaamaa qaalamiinsa jireenyaa ittiin to'achuuf lafa kaa'e maal faadha? Namoota dhuunfaa ta'e yookaan biitii haala kamiin qaalamiinsa jireenyaa yeroo mudate waliin tarkaanfachuu danda'u kan jiru bal'inaan takka takkaan kan waliin laallu ta'a. Tooftaalee garaagaraa kan hayyoonni saayinsii Islaamaa lafa kaayan hadiisaa fi quraana keessaa daliilfachuudhaan baay'eetu jira. Isaan keessaa tooftaalee 4 kan laallu ta'a. Ifama tokkoffaa tooftaalee itti fayyadama qabeenya ittiin fayyadamnu. Tokkoffaa tooftaalee itti fayyadama qabeenyaa to'achuu. Tooftaalee ittiin fayyadama qabeenyaa to'achuu yeroo jennu qabeenya rabbiin addunyaa tanarratti uume kana akkamiin akka fayyadamu jirru jechuudha. Qisaaseessu jirra moo balleessu jirra moo seeraan ala fayyadamu jirra moo akkamiin kan jiru jechuudha. So gaafa qaalamiinsi jireenyaa mudatu tooftaan tokko inni guddaan kan ittiin qaalamiinsa jireenyaa to'annu tooftaalee itti fayyadama qabeenyaa to'achuudha. Tooftaalee itti fayyadama qabeenyaa to'achuu kana jalatti qabxii 4 kan laallu ta'a. Tokkoffaan haalli itti fayyadama qabeenyaa to'annu inni tokkoffaan namni tokko waan halaalii fi waan gaarii qofa fayyadamuudha jira. As keessatti fakkeenyaaf rabbiin quraana keessatti yaa ilmaan namaa wantichi irratti isinii uumne keessaa isaan gaarii fi halaal ta'an qofa fayyadamaa jira. Yaa ayyuhallaziina aamanuu yaa ayyuhannaas kuluu mimmaa fil ardi halaalan xayyiban jechuudha. Akkana jechuun baasii ta'e yeroo baaftu waan rabbiin sii hayyamee fi waan siif gaarii ta'e qofa irratti baasi malee iddoo garagaraatti facaasuun qaalamiinsa jireenyaa fiduu danda'a jechuudha. So iddoo garagaraatti facaasuun kun maali? Qaalamiinsi jireenyaa kan irraa maddu gabaabdumatti dhiheessiidhaa fi fedhii irratti hundaa'a jechuudha. Namni tokko yeroo waan halaalii ala waan isaa gaariin ta'een ala baasee facaasee wanni godhu maal godha? Dhiheessii xiqqeesseetitti fedhiin akka guddattu godhaa jechuudha. Kanaaf fedhii ilma namaa to'achuudhaaf, fedhii ta'e daangeessuudhaaf, fedhii ilma namaa daangeessitu waan taateef seerri faayinaansii Islaamaa kan inni lafa kaa'u tokkoffaan isa kanaa jechuudha. Inni lammaffaan dhorkamiinsa qisaasaa fi garmalee balleessuuti. Walaa tusrifuu inna Allaha laa yuhibbul musrifiin jechuudha. Hin qisaaseessina rabbiin warra qisaaseessu hin jaalatuu jaa inni lammaffaan. Inni sadaffaan ammoo baasii keessatti madaalawaa ta'uudha. Baasii keessatti madaalawaa ta'uun akkuma rabbiin quraana keessatti dubbatutti isaanowwan yeroo baasan humnaa ol hin baafne akkasuma usanii dantadhabummaan hin baafne irraa tahaadhaa kan jedhutu jira quraana keessatti. So dantadhabummaan ustee baasuu tokkoffaa. Inni lammaffaa ammoo yeroo baaftu humnaa ol baasuun sirrii miti, waan baasuu hin qabne baasuun jechuudha. Garuu waan baasuu qabdu ammoo baasuudha jaa inni sadaffaan. Inni afraffaan ammoo baasii ollaa fi firaarratti godhamu. Saayinsii diinagdee Islaamaa keessatti baasiin ollaa fi firaarratti godhamuu ni jajjabeeffama. Fakkeenyaaf gaafa qaalamiinsi jireenyaa hawaasa tokko keessatti yookaan biyya takka keessatti mudatu baasiin ati ollaa fi fira keetirratti gootu maal gooti? Diinagdee keessatti naanna'iinsi diinagdee akka saffisu shoora guddaa taphatti jechuudha. Kanaaf tooftaalee ittiin qaalamiinsa jireenyaa hir'isnu keessaa yookaan tooftaaleen itti fayyadama qabeenyaa to'annu itti fayyadama qabeenyaa to'achuuf nu gargaaran keessaa inni tokko baasii ollaa fi
fira keetii irratti gootu jechuudha. Inni kun fakkeenyaaf namni tokko gaafa ollaa fi fira isaa irratti sadaqatu yookaan zakaa kennu nama tokko kan sababa qaala'insa jireenyaatiin rakkate waan san keessaa baasuu irratti shoora guddaa taphata. Inni kun ammoo maali? Naannawinsi diinagdee akka saffisu godhaa jechuudha. Tooftaan lammaffaa ammoo tooftaa sochii dureeyyii to'achuuf nu gargaarudha. Abbootii qabeenyaa tooftaa ittiin to'achuuf nu gargaaru. Tokkoffaan madda shakkisiisaa fi haram ta'e dhorkaa godhu jechuudha. Abbootiin qabeenyaa madda shakkisiisaa fi haram ta'erraa akka waa horachuun hin danda'amne dhorku jechuudha. Kana jechuun namni tokko fakkeenyaaf ammaan tana madda shakkisiisaa fi haram ta'erraa qabeenya gizee horate baasii baasuudhaaf akkuma fedhe baasa bifa salphaa ta'een galii guddaa waan harkatuuf waan akka kotorbaandii jechuudha. Kana jechuun waan akka bilaak maarkeetii jechuudha. Kanarratti gaafa hirmaatu galii baay'ee inni harkachuurraa kan ka'e baasii isaa akka fedhe baasa. Qaala'insa jireenyaa artifishaala jee fiduu keessatti shoora guddaa qabdi abbootiin qabeenyaa. Qaala'insa jireenyaa inni sun akkan dhufne ammoo to'achuudhaaf sochii dureeyyiin diinagdee keessatti gootu tooftaan ittiin to'atan jiraachuun dirqamaa jechuudha. Inni lammaffaan ammoo moonopoolummaa yookaan hobxummaadhaan seektara diinagdee gurguddaa injifachuu ittisuu danda'u. Akkana jechuun bifa walqixxummaa qabu irratti hundaa'ee diinagdee keessatti namuu akka hirmaachuu danda'u shoora taphachuudhaan garee takka qofaan diinagdeen dhuunfatamtee qaamni biraa akkan keessan seenee diinagdee kanatti hirmaanne mala ittiin ittisnudha jechuudha. Kanaaf seera saayinsii diinagdee islaamaa keessatti moonopoolizim yookaan dhuunfummaan diinagdee takka dhuunfachuun dhorkaadha jechuudha. Inni sadaffaan khasaaraa fi daldala khasaaraa ta'ee dhorku. Daldala khasaaraa fida jedhamee yaaduu fi ammallee khasaaraarraa hanga dandahame dhorkamuu danda'u. Fakkeenyaaf seera saayinsii islaamaa keessatti namni tokko gaafa baankii waliin dalagu propoozaal yookaan pilaana karoora isaa qopheeffatee gara baankii deemu baankichirra deebi'eeti ogeeyyota isaatiin qorannoo godha. Sababni isaa baankiin islaamaa khasaaraa wajjin qooddatti waan taateef. Inni biraa hanga dandahametti akka khasaaraan hin dhufne godhuudhaaf gosa daldala ati irratti hirmaachuudhaaf baankichaa propoozaala galchite san ogeeyyiin baankichaa dhufanii irra deebi'anii laaluudhaanii murteessuu jechuudha. Akka ati waan kana keessatti hirmaattu. Afraffaan fayyadamatti fayyadamuu dhabuu. Dubaay maarree biyya adda addaa dheexee meeshaa fitte. Fayyadamaan asiisirraa fayyadamu kun ammoo waan kana hin beeku. Ati ammoo waan kanarra gatii humnaa olii keesseetitti doolaara dabale maarree jee haja'uudhaan itti fayyadamte jechuudha. Gara biraatiin humna namoota exploor gootee yookaan seeraan ala humna namaa itti fayyadamtee waan isaan hin malle kafaltee ati isaaniin duroomu jechuudha. Sii galtee inni kunis dhorkamuu danda'uu qabaa jechuudha. Itti aantu ammoo hophummaa dhorkuudha. Akkana jechuun dhuunfaadhaan hojjechuu dhorkitee gareen hojjechuu barsiisuu jechuudha hawaasa tokko. Gaafa qaala'insi jireenyaa mudatu tooftaaleen dureeyyii sochii dureeyyii itti to'atan keessaa dureeyyiin tuni kophaasii fi achi fiiddee qaala'insa jireenyaa artifishaala jaame akkam finne walitti dhufanii yookaan namootanillee jechuudha. Walitti dhufanii mala ittiin waan qaban walitti fidatanii hojjetan. Maloota san jajjabeessitee maloota kophummaan hojjechuu fi dhuunfaan fiiguu san irratti tarkaanfii fudhachuun mala isa tokko jechuudha jara keenya. Inni tooftaan sadaffaa ammoo tooftaalee sochii waljijjiirraa qabeenyaa itti to'annudha. Akkana jechuun gaafa anaa fi ati biyyaa fi biyyatti garee fi gareen kaampanii fi kaampaniin qabeenya waljijjiiran as jidduutti wantoota dhufuu malu kan qaala'insa jireenyaa fidan to'achuu jechuudha. Gaafa qabeenya waljijjiirru yookaan gaafa waan wahii waljijjiirru achirratti to'annaa godhuudha tooftaan sadaffaan jechuudha. As jala immoo qabxii afur kan laallu taas jalatti. Qabxiin takkaffaan itti fayyadama yookaan waljijjiirraa qabeenyaa keessatti gareen lamaanuu mala ittiin fayyadamaa ta'uu dandeessutti fayyadamuu jechuudha. Gareen takka fayyadamtee gareen takka fayyadamaa ta'uu dhabuu yookaan zeeroo samgeemii tapha ja'urraa fagaachuu danda'uutu murteessaa jechuudha asirratti. Kanaaf gaafa qabeenya waljijjiirtu gareen lamaan qabeenya waljijjiirtu suni gama lachuituunuu kan faayidaan argamu ta'uu jechuudha. Khasaaraallee yoo dhuftu taate gama lamaaniin akka dhuftu jechuudha. Tooftaan lammaffaan as jalatti madaala yookaan miizaana keessatti haqummaa eeguu. Maaliif qabeenya waljijjiiruu deemna? Ani maallaqaan sii kanna ati waan mazante naa kanneeti. Hangaan sii kanne san waan qixa sirriitiin ta'u naa kannu jechuudha. Waan tokko ha gubbarratti kiiloo 100 jiru ha gizeen galee bane kiiloo 80 ta'uu hin qabu jechuudha inni kun. Inni sadaffaan haala bareedaa fi gaaromina qabaachuu. Saayinsii diinagdee islaamaa keessatti inni kun akka malee jajjabeeffamaa jechuudha. Inni afraffaan ammoo dhoorkamiinsa sobaati. Sobarraa fagaachuu
dandahuu jechuudha asirratti. Tooftaan inni afuraffaa ammoo kan lafa kaayamu tooftaalee qoodamiinsa qabeenyaa to'achuuf nu gargaaran. Akkaataa qoodamiinsa qabeenyaa to'achuuf tooftaalee nu gargaaran jechuudha. Tokkoffaa qoodamiinsa qabeenyaa keessatti walqixxummaa fi haqqummaan jiraachuu. Boqonnaa takkaffaa irratti goroo barannu yoo kan yaadattan taate saayinsiin diinagdee islaamaa walqixxummaa hawaasaatii fi qabeenyaa irratti hundaa'aa jedha. Inni lammaffaan ammoo seera dhaalmayaatiin wal qabateeti. Inni lammaffaan siistama dhaalmayaa. Kana jechuun saayinsii diinagdee islaamaa keessatti namni tokko qabeenya horate abbaa fedhe dhaalchisuu hin danda'u. Nama qabeenyi sun itti haqaati jira waan ta'eef yoo yaa yaaddatan taate saayinsii diinagdee konvenshinaalii keessatti yookaan saayinsii diinagdee baratamaa keessatti namni tokko qabeenya horate san abbaa fedhe dhaalchisuu danda'a jira. Garuu seera saayinsii diinagdee islaamaa keessatti inni sun hin ta'u. Qaama dhaalchisuun itti haqaa dhaalchisa. Sanirraa ammoo takka sadaffaa nama fedheef akka kannu ammoo ni hayyamamaafi jechuudha. Sii galtee inni itti aanu ammoo naanna'iinsa qabeenyaa to'achuu. Naanna'iinsa qabeenyaa to'achuu gisee jennu qabeenyi dureeyyii qofa jidduu akka naanna'u dhoorkuu jechuudha. Naanna'iinsi qabeenyaa kun gara jiddugalaatii fi gara harka qalleeyyiittis akka gabbuu tooftaa uumuu malee qabeeyyota yookaan dureeyyota qofa jidduutti akka inni naanna'u ittisuudha jechuudha. Akkasuma madda galii haraam irraa dhufu dhoorkuudhaa fi murtii zakaa hafaluu murteessuunis kanas jala jiru jechuudha. Duba daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo kanneen addunyaa garagaraarraa daawwachaa jirtan qophiin arraaf isinii qabadee dhiyaadhe tana fakkaatti. Qophii wal fakkaatuun torbee dhufu hanga walitti deebinuu hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi gammachuun isiniif hawwu. Peace.